Eh, akkasii boqonnaa sii kennetti yaade jedheetaniin dingata jarjaraan wanna itti booddee si akka ofittis gaabbitee namnis akka wanna siin hin jenne deeti. Akkasii mee akkam taate mee itti yaadde Maa dura ibe yaadeera. murteessitee? Tureera bar. Aarii namaatiin dhufaa jirtamoo ofii kee feete? Alakiyaane maaltu aarii namaatti namni amantaa jijjiira? Hin jijjiiru. Tole. Kanadha. Tole amma Waan irra bubbuletan. Waggaa baay'eetti yaade jirtanii? Eesuma dhugumaati garuu ustaazii bara 2023 keessa waan ta'e argaa turan jettanii? Ishee maal argite mee? Isuma dhugaa rabbiiti, isuma dhugaa waaqa. Aya. Xalayaa abjuu kiyyaani xalayaa wayii dubbisan jettanii? Xalayaa sana dubbisee gara dhumaarratti barreeffama gurguddaadhaan Muhammad jedha. Achi erga guyyaa gaafa sanaa dinatu shaadaa qabatamoo. Sammuu koo keessa deddeebi'a dhugaa waaqa. Annaan galle garuu ammarraatti. Namas gaafadhee hin beeku. Ajaaba. Itti yaaduu keellaanis isin kijibsiisu. Barqitu waggaa tokko durallee naan dubbattee turte. Akkasii miti hundaan garuu dubbadhee illee hin beeku. Har'umaan dubbadha malee. So akkasii gaa rabbiin karaa dhugaa si haa qajeelchu. Mee amma qophiidhaan shaadaadhaa boqqam. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee wanta yeroo namni amantaa tokko jijjiiru jecha namaan jedhu barbaadu. Yookaan wanti rakkate yookaan immoo wanti jaallate beektu waan jedhan. Otoo shamaraati yoona dhiira wayii jaallatte jedhu. Beekamaadha akkatti nu rakkisaa turan illee. Amma nuyi immoo yoona waan ta'e waan barame wayii waan biraa jechuu danda'u. Nuti bakka hin qabnuufi jaraaf waan akkasii barutu waan fedhe jedhanii dadhabnee dhiisne irraa barree bakka muudii irratti nyaatame naan jaris dhiisaniiru bana garaachi akkas jechuu amma baraniiru akka kijibattee ofirratti baranii. Kanaaf ijoolleen keenya kiristaanaa yeroo gaariis wajjin dabarsine irraa yeroo dabarsine sanatti immoo baay'een gammada. Akkas sin jaaladhu garuu immoo sin beektu. Ammas immoo yoon deemis sinan jaaladhaan. Amantaan kan dhuunfaati. Amantaan kun anumaaf jannata kenna malee namaaf kennuu hin danda'u. Kanaaf amantaan illee fakkeessaa hin qabu. Ani fakkeessuudhaafis miti. Ani dhugaa dubbachuuf ustaas beektu. Baay'een hin haffa. Ani na gaafa namni amma koo haaruu jiru namni gaafa shaadaa qabatu. Maaf aarta? Maaloo baay'een jibban jettanii? Ishee. Garuu yeroo tokko namootuma waan akkasii jibbuutu immoo irra qaqqaba. Akkas. Akkasii ustaaz. Gaaf tokko beetiin illee takattaltee akka dhuftu abdiidhumaan qabaaman. Takkaa mucaa sana akka beetiin dhuftu waan abdiin qaba sirriitti hin dhufti beetiin. Takattaltee dhufti hin turtu. Beetiin akkas jetteetti gaafa ati deemtu shaashii gurraacha dhaddeen dhufaa naan jetteetti maaloo sheeritti naa godha. Har'umadha. Hidhattee haa dhuftu bakka ati sheerii godhaate. Shaashii gurraacha dhaddeenii viidiyoo baay'ee taa'ee si gaggeessaa naan jette. Mee waa maarabbee dhaate. Garuu gaafa iddaa ishii fixattee immoo nufti iddaa jechuun akka islaamummaatti yoo abbaan manaa tokko irraa du'ee ji'a 4 bultii 10 ga'ee jedhee bakka hazanii dhiisaniiti gabaatti gadi ba'ama jechuudha. Kanaafuu gaafa ati deemtee shaashii gurraacha ji'a wayiitiif dhiistee nufti. Kanaaf itti beetii fidaa maaloo? Sheerii itti godha. Yoo dhufuu diddee hoo? Kaata as jala jirti yoona baru. Hin dhufti. As jala jirti yoona.
rabbi hunduma keessaniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii Nagaara fayyaa keeti. jirra galanni waaqayyoof haa ta'u baga jiraattanii Ameen. amma isheen dhuftutti gaaffii sin gaafachuu fayyamamaadha yoo Lakkee jamamaa miti koy dura nyaadha maal taate si. eebbifamaa ustaas walla geenya gowwayyaa Ayye. Maal ijootti sheeru nuun gootani beetii gurraacha lertu ol darbadhaame. Dhuftee jirti argee fi jiras tas. Shaarbii gurraacha qabdiiree laatamoo shaashii gurraacha. Akka daganne jedhaani. Yoo qabaatte please. Ishee tole kaaniin jenne garuu. Maalinni naguma na barbaaddan mini Alleluuyaa baga dhufte. barnoota barachaan jira. Ameen ameen eessaa barattaa kootu. Maaltu ta'e nagaadha mini? Isa wajjin baratte gaggeessi deebi. Deemaa jirtaa Mustafaa? Isa wajjin baratte gaggeessi dura. Ustaz maqaas Barnaabaas itti argitanii? Maqaa bareedaa si baafte maqaa jaallatan. Garaan shi barateera. Ustaaz, Abjuudhaan si argite fakkaata. Ustaaz, Oo. barachuu dhufuun isaallee gaariidha. Gaa sirriitti barsiisaa akka inni sin harkaan miliqne booddee. Hin baratamaa kana duras barataa ture garuu numa barata. Yaa wanni miiraan adeemamtu kun gaarii mini jechuuf hin jedhe. Lakkani ani miira keessa hin galle beeti miira keessa akkamitti hin galle maal jechuudha? Har'umaa Mee reefiyyaan. viidiyoo bayi gaggeessi mee. Ay, mana Video jiru baik kaa. ada. Maaliif dura natti hin himne ree mana jiru dhugaa. No video bayi Rakkoo maal qabare? Ay, bakkee keessan jira. Mataa kollee shafanachuun qaban ture. Laf jala natti mataa? immoo dhiise. Mataan kee gurraacha miti? Ay, yoo gurraacha ta'es immoo isin nama dogoggorsuun gaarii mini kaa. Numa moo warra lafaas akkasumatti eeggatta? Ay, isintuu waama xiqqoodhaan dogoggora malee walirra warri lafaallee dogoggoranii. Akkam goona ree yaade akkasumatti kunoo wayyaa gurraacha mataa gurraacha kaawwattee dhufteetti maaliif? akkanumatti video baatu bakka. Maaliif na barbaadde? Piroofaayilii ishiyyuu gurraacha mati. Waadaa kee kabaji beeti. Oo. Mana na aarsiisuuf yaa obboleessa koo. Ati bakka deemtu malattee taanaan sana geessuufi. Maal malate situ waadaa galee bara. Ay, afaantu na albayeetifama yaa yaadi koo. Waaqayyo si wajjinaan ta'u. Akka Yoo akkas ta'e bareedaadha. Yaa. akka seenaa walii galla bakka. Yaa bakka jabaadhu. Garuu amantii dhugaan si galee deemte taanaan. Waaqayyo si wajjina ta'u garuu dogoggoraan ni gooftaa Yesuusin ganaa jirta yoo ta'e lubbuu keetti murteessitee wanna ta'eef itti yaadi akkasidha galatooma. Ganaan jiru bari Yesuusitti deemaara malee. Ay kun immoo polotikaa keessanidha malee Yesuusitti deemaa jira wanni jedhu Yesuus. Polotikaa keenya miti melaala amma sila nabi Muhammadiin dhabee allaa dhabee ture amma garuu Yesuusinis argatee nabi Muhammadinis argata dur immoo tokko irraa hin taane yookiin Yesuusin hin taane yookiin Rabbiin hin taane yookiin nabi Muhammadiin hin arganne akkasumatti ture. Ay kun polotikaa keessani malee Yesuus wanna jedhamu musliimonni hin beekanii Yesuus quraana keessa illee hin jiru macaafumarra malee. Yoon quraana keessa asitti agarsiise fudhatta? Mee fidi Yesuus kan jedhu fidi yaadee wajjin shaadaa qabadha. Mee dhugaa Waaqayyoo jedhe. Yesuus kan jedhu jiraannaan I swear to God nan fudhadha fidi. Wallaahi siin baasaati mee Yesuus kan jedhu quraana keessatti argannaani afaan barbaade naa ta'u miti? La isa nabiyyi isaa jettanii ani nabiyyi isaan Nabi Isaa miti Yesuus kan jedhu quraana keessaa baasee si garsiisan fudhattaati. Yesuus kan jedhu quraana keessa moo mee fidi? Fudhatta miti? Yaada shaadaan qabadha jedhi kakadhume. Fidi kaati fidi meemmeeskii Mee fidi dhugaa Waaqayyoo nan qabadha jedhi wallaahi amma baasee si garsiisa kunoo nama fuulduratti. Mee kakadhu dhugaa Waaqayyoo asirraa tun bu'inaan isa faanan qabadha jedhite. Quraana keessa Yesuus
isa hiikamu mini quraana keessaati. Isa hiikamu miti maal barbaadare? Mee Maa suura kastaan macaafa No, macaafa no, no, kastaan no. ani afaan Ibraayistii keessa Yesuus kan jedhamu isa jira. Giriikii keessa sana- Yesuus kan jedhamu isa jira. Suura sana kenniinan dubbifadhaati. Maalifan sii kenna asuma nama fuulduratti sii dubbisee asuma shaadaa qabattee deemta malee. Jira mana ani quraana qaba kame meeski. Dhugaa rabbii kun amma asuma nama fuulduratti sii baasa. Atumti Ustaas. kottiin hin qabadhaa jedhi hiika isaatiin si garsiisa Yesuus kan jedhu. Dhugaa rabbiiti dhanan qabadha fidi suura sana kenni. Ati Bakka an amma korra si jira baasa. kan korraa dubbif. Amma Ay si ati na baasa. baasu. No ati na baasuun barbaadu waan ofii koo dubbifachuun barbaadu. Humna yoom qabattare dhiisi bakka ati amma yoom feena dhiisi malee si baasa yoo barbaadde. Ati maaliif suura sana illanni ka? Kun asuma duratti baasaa jiraami kun asuma duratti maqaa isaa dhaanii si baasa. No, isa kanan beeku ani kunoo quraannin harka Dubatti jiraati. deebi'u dubatti deebi'u. Ustaaz quraannin harka jira harka koo keessa. Quraana suuta eeshi tokko akka ta'e ilaalis. Si biratti quraanni kuniif kasi bira jiru gargari si dubbisa. Mee Yookiin dubbisa kuma namni ilaali. suura sanaa kenniiti ani kanan dubbifadhaati. Kunoo suuratul faatihaa fakkeenyaaf inni si bira jiru fas jiru gargari mee dubbisi. Qo'ish Faatiyaa meeqa? Dubbisi jedha hunduma isaa dubbisi tokkoma tokko si bira jiru faan duraan ragaaggatanii san booda akka iddoo biraa si baasa. Kan waa'ee Yesuus dubbatu. Ayyee. Suuratul faatihaa mee dubbisi namni isa si'aa dubbisu. Eshi. Ayyee. Maqaa Rabbii kan mararfataa akkaan mararfataa kan rahmata godhaa ta'eetiin jedha. Ishi kun hin jedhamu hin jedhu dura isa kana ilaali achi illee isaanitti Ati deemu. isa kana akkuma isa kana naa kenni kaa. Sii kenna rakkoon tokko hin jiru sii kenna. Ani isa si baneetti isa chibantee dubbista garuu sirriidha miti quraana ni bane. Ishi naa kenni gaamma suura isaa akkuma kanatti. Ayyee. Amma afaan Ingiliffaa qabda biraatti suuratu Al-Imraanin si baasa. Maaliif afaan Ingiliffaa afaanuma Oromoodhaan akka ammaatti naa kenni malee? No afaan Ingiliffaa si baasa noof biraatti. Ay kun immoo polotikaa keedha kaasammoo hin jiru. Polotikaan maali ma afaan Ingiliffaa afaan miti moo? Fedhi kaaddoo akkuma amma suura Faatiyaa kana naa laatti. Si baasa Jesus jechuun Yesuus ta'uu beektaa mi Jesus jechuun? No, Farahan maaliif himee? Jesus Yesuus moo Yesuus miti? Oh my God. Bakka Jesus Yesuus moo Yesuus miti natti himi? quraana iddoo akkuma nama dubbise kanan baasee si dubbisaa Ishi rakkoon qabu Jesus Yesuus moo Yesuus miti? Yesuusidha garuu. Bakka Jesus Yesuus taanaan Jesus ka jedhu quraana irraa si kenna. Okay? No, naa kenni ka amma nan dubbisaa Ingiliffa dhiisi akkuma. Ingiliffaa si kenna. Jesus ka jedhu ani siifan baasa. Ati kunoo fudhatta amma. Obboleessa koo Faatiyaa akkuma amma naa laattee isa ammaas naa kenni. Karaan. Ikkoo Jesus ka jedhu si kennan fudhattaa siin jedhee. Ay bakka yaadi karaan danda'a qosiifaa ta'u nagaan turaa iyyuu danda'an jiru. Akka eelaa gartee laal Jesus si kenna baaseenaan Ingiliffaan barbaadu jettee taara Jesus ka jedhama. Jesus ka jedhama haru sobadhaa jechuudha si biratti. Bakka amma gara shaadaa deemna bakka dhiisa. No, qoy. Beeti. tasgabbaa'ee walumaa shaadaa qaban narraa adda tarka. Eeywa. Yaadi. Dhageessee? Kunoo quraana baaseen jira mini maaliifatti akkuma. Absi beeti absi maal taate siif naa jaamee miti. Ay bakka isa kunis sobada wanna ta'eefi. Dhageeffadhu kaa beeti. Macaafa keessas kan jiru hiika isaati quraanarra kan jiru ammootuyyuu hiika isaa siif kennee Maarree jiran. ani hiika isaatti deeme binu quraanni na harka jira. Fidi na dubbifadhaa jedheen. Taadaa kanaaf iyyuu dhageeffadhu kaa. Macaafnis Yesuus kan jedhame hiika isaati. Yesuus kan jedhames hiika isaati. Maariyaam maqicha kana takka gurraanuun dhageenye ijaanillee ammootuyyuu hin agarre. Anis asiin jechaan jiru. Bakka isheen dhiisaa amma gara yaaditti adeemnu nuti gara wanni itti deemna gara shaadaatti wayya. Ustaaz. Shaadaatti Bakka ishee nagaan turaa jabaadhaa yaadi. Isa dhufe dura bisheessinee kaadee. Isa kan biraa nyaanna. Ayyee. Taa'u bakka. Ustaaz. Deemtes teesses mirga keetti. Ustaaza. Abeet. Oo. Sin itti tolee fi gaaffii tokko sin gaafadhu yoo sin itti tole yoo sin itti hin tolu ta'e nan dhiisa yoo fedha keessan ta'e. Yaadiin dhufnaan garuu addaan kuta tole. Shaadaa qabsine ammayyuu beetii faana iyyuu balleessine. Intaa rakkoo tokko hin qabu ani isin hubadha. Gaafa dhamma sitti ayya. Namni wal yoo hubate gaariidha. Ayya amma inni dhufutti itti fufati. Karaanii quraanni kan inni dubbatu akka naagaletti gaaffii kana yeroo baay'ee baruun barbaada naman irraa baruun dhabe garuu suula albakiraay 135
irratti akka jedhu namni qajeeltuu Yihuudotaa yookiin immoo kiristaana ta'ee jedhee dhugumaatti karaa Ibraahim isa qajeelaa ta'ee hordofaa isaan mukteetaa irraa hin ta'anii jedhee jedha. Achirratti karaa isa kan warra Yihuudotaa yookiin immoo karaa kiristaanaa yookiin immoo karaa Abrahaam irra turerra bu'aa karaa warra kiristaanaatu sirriidhaa jedha. Quraanni kun dogoggoranii barreessammoo sirrii masaa barreeffame garuu bakka kana keessatti. Wallaalumaaf ta'e rabbi maal isaanaa jedhu raayyaan illee ishee wallaalumaaf sirriitti si deebisa. Dhaggeeffadhu yommuu beekaa gaafatte immoo sulumaa beekaa gaafatte dubbisas xiqqoos rakkise waan ta'eef quraanni akka adama jechaartu. Kunoo laana misiniifa dubbisu na bira jira. Dubbisme kana. Lakka akkasiin jedhuun. Al tokko la dubbisi kan. Sirnaan qulqulleessii dubbisi. Ni qajeeltuu Yihuudotaa yookiis kiristaanota ta'aa jedhanii dhugaatti karaa Ibraahim isa qajeelaa ta'een hordofanii innis mushrikoota irraa hin taane jedhe. Innis mushrikoota irraa hin taane jedha. Anaaf karicharra bu'aa karichatu qajeelaadha karaa warra kiristaanaa dhe. Quraanni kun gara warra pheenxeetti qajeelcha. Ayyee akkana jedhe mitire maal jedhe ni qajeeltu yookiis Yihuudaa yookiin kiristaana ta'a jedhan jedha miti. Jedhanii eeyyee. Ayyee maal keessa jira wanni sun wanni keessa jiru waraabduu keessa? Quraana keessatti barraa'ee jira. Walumaa gala warra musliimaati. Waraabduu keessa jira moo hin jiru siin jedhe. Waraabduu kee jira moo hin jiru? Waraabduu jechuun? Sirna tuqaalee beektaa? Tuqaalee beeka. Sirna tuqaalee keessaa waraabduu kan jedhamu achirra hin jiru? Jira. Waraabduu maaliif itti fayyadamna akka seerlugaa afaan itti barannetti? Waraabduu jechuun jecha tokko ganaa wanta dubbatamu wayii ganaa waraabachuu. Lakki akkasii osoo hin taane waraabbii jechuun waan namarraa futee waraabde akka nama waraabe jedhachuutti fudhatan waan namarraa futee dubbattu tokkodha sii galee. Hordoofna kan jedhutu jira. Qo'i. Amma waraabdiin yeroo waraabbiin banaa ta'u yeroo itti jalqabdudha miti waan sana waan namni tokko dubbate irraa fuutee yeroo dubbachuu jalqabdu waraabbiidhaan bantaame. Karaa isa dhugaa ta'e sana dhaggeeffachuufi. Qo'i lakke siin galle waan jechaaru. Seerluga keessatti sirna tuqaalee keessatti waraabbii jedhamutu jira. Mee daarii qabadha qo'i mee yoon dandee daarii qabadhee si garsiisa al tokko. Daarii qabadhee si garsiisa. Waraabbii jechuun maal akka ta'e barreeffama fakkaata al tokko qo'i. Oofaan jiraafidha. Ayyee lamma si garsiisa mee daarii qabadheera. Viidiyoo bane. Mee amma mul'ata quraanni? Mul'ata hin darba. Ni qajeeltu karaa Yihuudotaa. Ni qajeeltu jedhiini isheen kun waraabduu jedhamti argaa harta ishee asirra jirtu ni utoo hin jedhiin dura. Waraabduu jedhamti. Waraabduun kun wanti isheen fayyadamtuuf maaliif jalqaba waan namni dubbate ati tuun dubbatiin dura dirqama kana keessa. Fakkeenyaaf kitaaba barreessita yoo ta'e kitaaba barreessitu keessatti yaadni dubbiin ati dubbatu sun kan kamiin taanaan dura waraabduu sana keessa tole waraabduu keessa. San booddee jecha nama sanaa yeroo xumurtee jettu cuftuu waraabduu keessa kun asitti agartee waraabduun immoo asitti eessatti cufame jedhan bakka jedhutti cufame argaa jirtami. Kanaafuu asitti maal jedha ni qajeeltu Yihuudaa yookiinis kiristaanota ta'a jedhan jedha laala asitti. Eenyutu jedheedha amma gaafa. Kiristaanota ta'aadha. Eenyutu jedheedha amma asitti. Kanaafuu jedhan ka jedhu Yihuudotaaf kiristaanota takkas jedha ni qajeeltu Yihuudaa yookiin kiristaanota ta'a jedhanii. Eewutu jedha Yihuudaaf kiristaanotatu kiristaana yookiin Yihuudaa ta'a ni qajeeltu jedhu muslimootaan. San booddee dhugaatti karaa Abrahaam isa qajeelaa ta'e hordofna inni mushrikoota irraa hin taane jedhi jedhee moo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadiin ajaja jechuudha. Amma olis gadis quraana kana Rabbi biraa dhufe jenna moo kun namatu keessa galche moo Rabbiin biraa kan dhufe barreessarre. Lakki quraanni Rabbumatu dubbate akkamitti dubbatee sanan si ibsa yoo si galuu baate. Tole. Rabbi dogoggore namoo warra barreesse dogoggore na. Dogoggore tokko hin jiru as keessatti dogongora maaliif jira suma tuubataan jiru malee. Situ dogongore malee quraanni dogongore dhaggeeffadhu sirriitti. Amma si ibsa.
Beenaa ibsaash. Jechi waraabbii jedhamu waan Yahudotaaf kiristaanonni dubbatan waraabbii keessa kaanii fiduuni rabbi bitaa kee dabalee si kabalan bitaa kee dabalee kenni wanni jedhu hin jiru. Kanaafuu waaqa tokkicha dhugaa jireenya kee addunyaa kana irratti illee akkaataa itti jiraattu si kaa'e sanatti amani kootu karaan dhugaa tokkichi sana qofa islaamummaadha waan jedhudha. Gabaabumatti waan siin dalloo jiraanne gaafachuu dandeessa beessa. Faraan ani xumuree deemu? Qoyin xumurta sheerraa xumuradha al tokko dhiifama. Kan ishiitu dursa. Karaa keetiin kana dhaga'ee jira garuu kana caalaa amantaa kan akka amantaa musliimaa kan akka beekuu qabu sirriitti nama barsiisuu nan barbaada. Jechuun keessa bu'ee sirriitti baruun qaba. Haya keessa buutee baruun sirriidhuma dirqamallee keessa buutee baruun garuu ammoo wanna sirratti beekamu hin jiru namni tokko waaqayyo dhugaa eenyu akka ta'e baree jennaan amantiin dhugaa kam akka ta'e baree jennaan ergamaan dhugaan ergamee dhufe eenyu akka ta'e barameedha jennaan wanni baratamu simititi nutillee ganaa barachuu jira islaamummaan baratamee iyyuu hin dhumu nuti warri barsiisnu iyyuu barataadhuma barsiisuu jirra hundumtuu numa barata jechuudha islaamummaan waaqa dhugaa tokkichaaf ergamaa bartee jennaan san booddee islaamummaa kee fudhattee karaa dhugaa qabattee isaaf immoo itti baratamaa deemama malee islaamummaa keessa waan jiru hunda baradha yoo jedhame nutu ammallee barataadhuma jirra jechuudha fakkeenyaan amma sirra taa'ee barse waan nagaatti si deemsuu danda'a garuu inuma baradhallee ganaa namitti doktoroonni illee ganaa inuma baratan jechuudha doktoroonni hedduun warri jira islaamaa keessatti jarrillee inuma barataa deemama jechuudha islaamummaan baratameedhaan dhumu garuu wanni baratamee amma irratti hubatamu maalinni waaqa dhugaa tokkichaan gabbaramu isa malee kan jira waaqayyo nama ta'uu akka hin dandeenye waaqayyo cubbuu namaa dhiisuuf nama ta'uu akka hin barbaachisne dandeettii isaa achumatti namaa dhiisuu akka danda'u waaqayyo hin dhugu hin nyaatu hin rafu ta'uu isaa baramee jennaan waaqayyo sun waaqayyo dhugaa Allah ta'uu isaa erga barame ergamee fi kan dhufe nabi Muhammadiin ta'uu erga barame nabiyyoonni Yesuus Kiristoos nu biratti kabajamaa fi jaallatamaa bakka guddaa kan qabu kan nuti jaallannuun inni ergamaa waaqayyooti jedhanii amanuu baannaan muslimaa akka hin taamne yookiin immoo muslima miti namni Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyoo miti jedhe ta'uu kana hunda baratamee jennaan namni wanni islaamummaa seenuu isa dhorku tokko hin jiru jechuudha. San booddee kan hafe immoo suuta baratama hiika quraanaa wannoota seenaa garaagaraa waan hundayyuu suuta baratamaa deemamaa jechuudha beeza. Nama na barsiisu hin jira moo kanumatti? Nama si kaama. Islaamummaa gaafa itti seentee jette akkaataa salaataa akkaataa quraanaa waa hundumaayyuu yookaan garee keessa si galchama yookiin immoo nama si kenname nama si barsiisaa jechuudha. Garee sana jiraatii garee san keessa na galchaatii sirriitti baree kaza uummata kana sirriitti baree kaza shada qabadha. Sagalee gomadaawii na bararte sanumaaf. Inni tokkoffaan ayyee cufadhu sagalee kee rakkoon jiru asumatti ergaa siif dabarsa. Wanni baruu barbaaddu jiraannaan asumatti gaafattee barachuu inni jalqaba. Islaamummaatti wanni si galchuu si dharbu yoo jiraate. Bakka sana kan deemamu warra islaamummaa qabatan qofadha. Islaamummaa qabatanii erga islaamummaa keessa seenan qofa gashinii achi keessatti seenaatii waan hafe immoo achitti baradhaa jenna. Wanni islaamummaatti si galchuu si dhorkoo jiraate asitti gaafattee hubattee adda baafattee namootuma duratti jechuudha. Islaamummaa kan seene kan na godhe kanadha. Kan islaamummaatti seenuu na dhorku kana kan islaamummaa na jibbisiisa kana wanti jedhamu jiraate islaamummaa waan si jibbisiisu asitti wanna seenuu si dhorku asitti barattee hubattee erga islaamummaa keessi kee jaallattee fudhate booddee achi kanatti deemtu jalqaba qubee arabiffaa barattaa san booddee hiika isaa barattaa san booddee quraana hiika barattaa hadiisa barattaa waan garaagaraa akka ofii keetii dubbistu godhama wanti adda achitti barattu hin jiru banagaraachin laay waan asitti sii deebisnu hunda baratta malee achitti wanti haaraa baratamu tokko hin jiru waan asitti maa jiru akkaataa salaataa akkaataa quraana itti dubbistu hiika quraanaa hiika hadiisaa akkati barattu godha malee wanti haaraa nama barsiisamu tokko hin jiru yookiin wanti achitti adda ta'e wanti nama barsiisamu tokko hin jiru. Isuma asirratti barsiisnuudha achi seentee garuu ofii keetii akka dubbistu mataa kee akka dandeessu godhama. Quraana ofii keetii bantee akka dubbisuu dandeessu. Hadiisa ofii keetii bantee akka arabiffaan dubbisuu dandeessu si godhama malee wanti haaraa achitti dhoskinee nama barsiisnu tokko hin jiru kana sirriitti nama badhaa. Wanni achitti nama barsiisna jennu akkamitti salaatte yeroo gadi jettu maal jette yeroo ol jettu akkam jettaa isuma asitti na gaafatte lesitti muu danda'u jechuudha. Garuu achitti maalin qubee isaa tokko tokkoon barattee akka asirratti osoo hin taane jedhina waliin jedhamee irra deebitee irra deddeebiidhaan akka hubattu akka ati qabachuu dandeessu si gochuudhaan akka ati dubbisuu dandeessu si gochuudha malee wanti haaraa jiru tokko hin jiru. Kanaafuuti yeroo asitti islaamummaan si galee hubattee qabatteedha jettu achi immoo deemtee si galchina malee asirratti osoo barattee islaamummaan qabatee achitti qubee dhaqee baradhachuun faayidaa tokko siin qabu jechuudha barbaadeen galatoome. Misaa wayii afaan kaachuu barbaade eenyuun harkaa fuudha laata kun jiruuf hin jirtu al tokko. Ishuma kana naa xumurii deemi fara'aan isheen illee keessa hubattee adeemtu. Maal siitu barasiif? Gaaffii masa jalqabaa sana naa xumuriiti. Gaaffii si deebiseera wanti xumuru tokko hin jiru akkan siin jedhan. Sarri parsantiin gaariidhaan siin dubbataa al tokko obsi. Gaaffii akkasii xumura sitti hima. Sarri parsantiin rabbiin hin dubbataa. First person singulaariidhaanis rabbiin hin dubbataa.
Eeshi. First person singularity bakka itti dubbate qaba. Eessitti jira wamaa khalaqtul jinna wal insa jedhee dubbate ani namaaf jinni illee hin dhumne akkanaaf sagadaniif malee jedhee. Ammas immoo boqonnaa 20 irratti maal jedhe? Innani ana Allahu laa ilaaha illaa ana fa'budni. Ana malee waaqni dhugaadhaan gabbaramu Allahin hin jiru ana qofaa gabbaranii anaaf haa sagadanii jedhee dubbate. Ana qoy maatoo baay'ee fiigdaa bari faraan. Ani kan hin jedhe anatu uume kan jedhu ana jedhee oddumannitti Allahan dubbate uumama ta'uusaa danaa baasin jedhee quraana irraa ta'eeti. Ishi anatu siin dubbataa jira waan jedhe ana ta'uusaan beektaa miti. Isa kana fakkeenya akkasiin barbaadu maaliif quraana irraatis Allahan dubbate natti nagarsiisa. Maa fakkeenya sammuwaati qabduun sitti malee maaliif sitti maree waan si galuun. Inni maaliif si hubachiisa ree? Waan ati baratteen karaati baratteen si hubachiisa. Fakkeenyaaf anama viidiyoo kana cufadha si biratti si galee anatu siin dubbataa jira waan siin jedhe ana kan si jaaru kun eenyudha? Amma kun sagalee dhagaarra jirani qaamni itti dubbatamu kana ati viidiyoo kee akkasitti cufattennaan fara'aanuun beeku sagalee wayiitu jira nama wayii dubbachaarra jira agartee ani anatu nama wayii dubbataa jira jettaame eega namni siin dubbataa jiru sun eenyu amma ko ani ijaatii nan argaa itti quraana irratti ani jedheen dubbatu Allahani fara'aa maaliif akkasitti na jaa wanti waan hin jirre asofte Ukko sitti maan jira akkasiin jedhe ana jedhee amma fakkeenya bakka biraa irratti ana farhan ta'uu nama walitti hubachiiseera fakkeenya sila na argiteetta miti Sunan argiteetta. Erga sila na argiteeti amma yeroon dubbadhu kun anatu siin dubbataa jira waan jedhe ana eenyu akka ta'u koo beekta. Bakka akka kanaatti malee anatu samiif dachee uume jedhee ana jedheen dubbatu miti Allahan quraana keessatti. Oy eenyu akka ta'e hin beektaa siin jedhe natti kana dura. Ani duraan si argee raayitiin fara'aan siin jedhe ani quraana keessatti isatti amantu kanarratti. Nan argin fakkeenyaaf ishee mundiru maayikii kee banadhu yookiin ibnuun banadhuti ana ibnuudha jedhiti of beeksisiti booddee immoo anatu si buusaa jedhimme ana ibnuudha jedhin. Bakka kana ka naagaleera naagaleera obsi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaamni teessan irratti qaree ustaaza sanyii gadiin si buusa yoo didde. Maanna jannata keessan na buusta are gadiin si buusaatiin nan doorsisi. Ay si barsiisuuf hin agartee eenyutu akkasiin jedhe amma akkasiin jedhe eenyutu jedhee miti bar eenyu si buusa siin jedhe amma sagalee wayii nagayen eenyu sagaleen sun maqaan dubbisaa jira barani eenyu reenni ati dubbiste kun akka kanaatti ta'aare amma faraa ati natti mirakkoon tokko hin jiru eenyudha maati waaqayyo jaan argite waaqayyo wangela keessatti dubbatu jaan argite maati ofiisa ana waaqayyo isa samiif dachee kana uume jaan argite waaqayyo sana jaan argite siin jedhe dubbate fiisaa bar macaafarra ragaan qaban waaqayyo akka dubbate ijaan argite moo gurraana keessatti natti macaafarraa nama nani macaafarra jira kanaaf macaafarraa amantee dubbiste argite mee eeyyee dubbisee kanaaf kan amma siin dubbataa jiru kun eenyudha ana waaqayyo isa jedhe dubbate sana dhala inni dubbise macaafarra ana waaqayyo isa jedhe sana miti eeyyee tole akkas taanaan ilma namaa isa ajjeesuuf jirtu kan jedhu sun eenyu kan dubbate miti amma quraanarraa anatu uume kan jedhu natti agarsiisi bakka akkaati wangeela keetti deemtus gaafadha ilma namaa isa muka irratti fannistan kan jedhe sun eenyu kan jedhe akkas qaamaan dhaabbatee dubbate inni ko qaamaati eenyuun jedhe inni dubbate eenyudha biyya lafaarratti Yesuus Kiristoos ilma namaa jedhee waamaa ture maaliif ana jechuun isa jedhere maaliif ilma namaa isa isin muka irratti fannistamaaf jedhe Yesuus maqaamta inni biyya lafaarratti itti waamamu keessaa ilma namaa maaliif inni jedhee dubbatee siin jedhe gaafa dubbatu ilma namaa inni isin muka irratti fanniftan ilma namaa isa jedhee guyyaa sadaffaa akka jedhee gaafa dubbatu waaqayyo yookiin Yesuus akkasiin jettanitti isa maaf jedhe ana maaf hin jennee siin jedhan isas immoo ana jedhe achuma sanarratti maal jedhe ilma namaa kanaa muka irratti erga fannistanii booda eenyu ilma namaa kana kan jedhe eenyuun jedhe ilmi namaa kun eenyudha kun kan jedhamu waan si bira jiru kana jetta ofiisaa dubbate inni ko qaamaan kana jedhama moo ana jedhama qaamaan dhaabbatee dubbachaa jira bar qaamaan gaafa dubbatu ani qaamaan gaafa dhaabbatu ilma namaa ana jedhamoo kana jedheen sitti maan ofiin gaafa dubbatu ilma namaa jedhe ittiin of waamaa ture bare Yesuus ittiin of waamaa ture dhiisisan saddoo biraan gaafa ittiin dubbanne ani isa bakka kanatti ilma namaa kana maaf jedhe Yesuus Kiristoos namaaf hin jenne jedhe ka ilma namaa kan maqaa isaan beeku ilmi namaa kun eenyu akka ta'e beeku kana jedhee siin jedhan kana jedhee maaliif person singulaaree an agarsiise ka ofiisaa ofitti agar dubbachaa maaliif agarsiisama ana jedhee maaf hin dubbanne ana jedhees dubbachaa ture ka anatti amanaa jechaa ture isa dubbachaa ture miti ani saddoo kanaas gaafadhe isa dubbachaa ture dhiisisa bakka biraa bakka kanatti maaliif ana jechuun isa ilma namaa kana maaf jedhee person singulaaree ammaaf dubbate amma sa'aatiin gubnu la fara'aan sa'aatiin gubuu miti natti maaliif akkas jedhee siin jedhe maaliif ilma namaa kana jedhee quba maaf itti qabee nama biraa dubbate ana maaf hin jenne
quraana keessatti ana jedhee Allaan guyya tokko samii kanaaf dachee kana anatu uume jedhee hin beeku. Natti himtu isa gaafadha. Hin jiru kan Yesuus immoo ana jedhee iddoo kaanitti dubbate. Bakka isa iddoo kaanis hin gaafanne isa iddoo kaanii anuu sitti mee jira Allaanis ana jedhee dubbateera bakka biraas hin jedhe bakka siin jedhe kanatti maaliif ilma namaa kana maaf siin hin jenne siin jedhe. Bakkuma tokkotti ati anatu samii kanaaf dachee uume kan jedhe Allah fiddennaan ani waan barbaadden ta'a. Mee Yesuus Kiristoos bakka tokkotti anaan na ajjeestu ka jedhe agarsiisi. Anaan na ajjeestu anaan na fannistu jedhe ana ajjeestu ana fannistu ka jedhe agarsiisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 18 baasi. Baasi dubbisaa jedhaf. Waa'ee mana qulqullummaa sanarratti maal jedhe ilma namaa jedhe malee ana hin jenne. Qoy aggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa kaasiiti mana qulqullummaa kana jigsaani guyyaa 3 gidduutti deebisee nan dhaabaa jedhe gooftaa Yesuus. Nan dhaaba jedhe malee anaan na ajjeessu anaan na fannistu kan jedhe si gaafadha. Waa'een mana kana eenyu dhaabaa si gaafadha namma. Mana eenyu dhaabaa si gaafanne aggeeffadhu. Mana kana eenyu dhaabaa si gaafanne naan. Beekumsaan haasofna qaba. Beekumsaan dubbachuu wayi. Aggeeffadhu boleesso. Bolee waan si gaafadhu aggeeffadhu waciiniti. Wanni si faana wacuuf hin jiru. Gaaffii gaafatte si deebisee si buusuu danda'an. Tole? Yoo bu'aa malee laa ragaan tokko hin jiru faraa. Wacan feenu nuti bu'ee ndawum sin buusayyuu taa'e maal nu goota faayidaa maal qabda duro. Ofii kee galtee ergattee anatu si galche moo? Sila sinitti meera akka ijoollee barattee ta'a akka ijoollee amaaraayyuu namni nutti kolfaa jira nuti koo utuu Oromoon jirtu orma hawaa jirraa isiniin jedhe bar. Waca malee faayidaa tokko hin qabdani bar. Walirraa hubachuu walirra wal barsiisuudhaaf osoo hin taane wacaaf dhufta malee otoo akka na gaafateetti si fakkeenyaaf rabbiin bakka itti ana jedhee dubbateetu jira. Fakkeenya wangeela keessaati Waaqayyo anatu jinnii uume ka jedhu mee agarsiisi. Hin jiru agarsiisuu dandeessu ati. Jinnii natu uume ka jedhu anatu jinnii uume kan jedhu Waaqayyo jinnii uume ka jedhu agarsiisuu dandeessu waggaa 20 narraallee. Dirqama quraana keessatti anatu lafaa fi dachii uume jechuu dirqamaa miti. Si galee wanta hundatu anatu uume jennaan isatu uume khalaas. Anatu nama uume jedhee rabbi inni khaaliqun basharan min tin jedhee dubbate anatu ilma namaa biyyoorraa uume jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate. Sitti maal jirra? Dirqama waan ati jettee huwaarii weenyatti kan akkas jechuu qaba jettu. Afaan kamiin immoo seerluga kamiin qabattee haasofta immoo? Ofii macaafni kee seerluga qabu seerluga kamiin haasofta? Takka seerluga macaafaatti osoo hin tufte akka macaafaatti sii deemne. Akka macaafaatti yoo deemne kan keeyyuu 30% singulaariidhaan haasa'u jira macaafni kee. Rakkoon qabu jette gaafa kan keerra ta'u. Ishee erga kan keerra rakkoon qabaanne keenyas koo 30% singulaarii kan qabaanne isaanii jedhu malee hin ta'u. Sa'ati jettu immoo gochuudhaaf jaartii kee mana keessaa qabdaa fuutee yoo qabaatte jaartii kee yookiin ijoollee kee bira dhaqe. Tole? Unkaan sa'ati jettu ollaan kee sii gochuu hin danda'u riyaan kee sa'ati jettu gochuu hin danda'u. Sa'ati jettu quraana keessa dirqama haasaa taasisa min taa qallate waa'ee haasaa seerluga yoo beekte mee akkaataa seerlugaan beektu. Si galee? Jaartii kee as gaddadi mana keessa dhaqe yookiin ilmoo kee ijoollee yoo qabaatte. Tole? Akkas kanatti as gaddaduuf akkaan jedhutti deemu akkaan jedhutti ciisuu qabda jechuun jaartii keetiin. Akkas galatoomi. Narkaa buutan moo ijoo akkamii? Wanna jechuuf misaa wayii rukutadha. Ofirra deema. Yoo mana gaariidhaan haasa'ame eenyu wajjiniinuu hin dubbanna. Amma gidduu kana gareen bakka 3-4tti babbaate tokko hin jirti. Garee tokko kasaarsanii garee lama moo meeqa haaraa banataniiran. Amma warri sun warra nuti wal barsiisuu barachuu barbaannu garee jedhani kana durallee nuun dubbatanii jiran. Amalli isaanii akka sanaan tuufnaan nuti ijoollee xiqqoo fi guddaa wanti jennu hin jiru. Nu biratti ijoolleen xiqqoo maali? Ijoolleen xiqqoo nu biratti warra nama arrabsitu baalageen ijoollee xiqqoodha. Xiqqoo taate illee adaba qabaattee wangeela barattee hubattee jennaan nuti waraqata keessanirraas maaloo keessanirraas dhimma hin qabnu. Beekumsa qabaattanii jennaan beekumsa wangeelaa. Sinii galee? Garuu yoo nama arrabsuu qofa taate warri arrabsitan hin istu jedhee isinitti himan. Arraba keessan hin istu warri kaan amma nuun jaraan mariin dhiisnee jennaan nuti jara adda kunnee jennaan bakka garee arra nama arrabsitu irraa adda baane irradhanii labsataa jiran amma. Walabummaa isaanii labsataa jiran. Warra kana yeroodhaan booddeettoo jarraa malakaan isaanii kana itti hufanii jedhan anytime waraqata miti wangeelraa gaafii tokko tun gaafatiin yaala minimum qidma